بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلينكي خبجوم في قالي بكجرتني ربي سبحانه وتعالى نجيس للتاتو هيجا تاتي تربان دبري خان خيسا أركمي خان الدنيا بوتوت يفنا إساني هركسي أكسم مو برنوتو قدا الدنيا دبر سرّا تكشو عن اللي رادو بتشو بربادي سنسمع لجنان تبتا كوبا ميلا خنجرتي أوروبا فتبتو بي فرنسا إدريس سانجار خنجا أمويتشو تبتا كوبا ميلا خوني torban dabari guyya sabtiidha tapha qaban ture. Tapha kana gubbatti wanni gartee kilabni akka tapha sanirratti akka deeggarsiisaa gartee kubbaan miilaa addunyaa guutuurraa waan hordomuuf jecha keessa kaayyoo dabarsaa deeman keessa gartee ergaa gurguddoo dabarfachaa deeman kuni beekamaadha. Tanaaf namni muslimaa yeroo hedduu gizee kubbaa san seenullee ijoollee muslimaa waan dabarsuu barbaadan achirratti waan takka alaabaa agarsiisuus ta'e waan adda addaa ni godhan ijoollee muslimaatis. Guyyaa sabtiisan tapha guyyaa san taphatamu namuu kilabni guutuun gartee huccuu tishartii isaanii mallattoo badii ummata qawmuluut deeggaru akka deeggaraniif mallattoo sanii nama hundaahuu lakkoofsi isaanii godhamee akkasan uffatanii taphatan guyyaan sun تيشرتي سنين akka taphatan itti dirqama godhan duba. Taphataan kubbaa miilaa Idris kuni biyya Faransaaf kan taphatu Awurooppaa duba guyyaan san hirmaachuu hin hirmaanne ni hafe jechuma irraa hafe jechuudha. Sababa hafiinsa isaatiin kilaba irraa illee ari'amee wanni isaa deemullee kafaltiins dhaabbattee waa hunda dhabee jechuudha. Sababa maaliitiin sababa hafuu isaatiif jecha. Addunyaan guutuun gartee ajaa'iba itti ta'e. Idris taphataan kubbaa miilaa kuni dhalataa biyya Senegaalii ja'an nama gartee Qur'aana illee waa xiqqoo haffazee jira gariin guutuu haffazee illee ni ja'ani isaa Qur'aana dhagahullee YouTube kana gubbaa isaa Qur'aana dhage qara'ullee maasha Allah ni jira ani waa kubballee heddullee hin beeku immoo isiin waan addunyaa guutuu raawwiin kuni addunyaa guutuu xiyyeeffannaa buute duba mucaan kuni ergaa guddoo addunyaa guutuuf dabarsi ergaan sunis maali jennaan namni muslimaa tokko kaayyoo mataa isaa qaba akkasuma immoo waan jiraatuuf beeka namni muslimaa badii guddoo badii qawmuluut dhiira fuudhuu danda'a warra jedhu san akka deeggaraniif tishartii isaanii san akka uffatan qofaaf mucaan kun hin uffadhu jee hafe duba badii tan hin deeggaru jee irraa hafe akkana namni muslimaa bakka gartee amantii isaatii wajji wal bu'u ifirraa lakkisa. تناف يرجمع ربي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه نمني ربي في جتش وانتا كلكسي وانتا كئيسي ربي وانسن جعلا بك إساف بوسا جا يرجمع ربي عليه الصلاة والسلام لقادو بجف أني نما كبامي لرا هدو فقوجرو مجاخنا ونين تبرودا دهيف وان إني قرتي ربي في جتش لكسي في أني اللي بيخين جتشو الدنيا نقوتون الراسو جرتي إنوا دوران بيكمتي دوران أبو دران أما بيكمي مجان كوني akka amma himaa jiran kanatti biyyi islaamaa nuti fudhataa mucaa kana ja'aa jiranis namni hogganii fi jireenya kana jiraatu beekamtii hogga guddaa arkatee gartee bakka irraa dhufe san irraanfachuu hin qabu. Mucaan kuni jawwii qur'aanaa keessatti guddatee jaan biyya Senegaalitti waan akka markazaa keessatti qur'aana beeka jaan duba arraan tana beekameef sadarkaa arkateef jecha waan san hin lakkifne kun amantii tiyyaan wal dhaba jee lakkisee jechuudha yaa obboleeyyan kiyya namni hogganii fi rabbiin subhaanahu wa ta'ala beekamaa isa godhe tokkoffaa ilma namaatu akka qudwatti isa laallata namaatu sitti hidhata irra hedduun keenya gartee beekumtii guddoo sonoo osoon arkanne bar wahuma xiqqishuu takka qabaluma araddaa takka irratti hogganii fi isa shuuman hogganii fi qabalee takka irratti gartee itti gaafatamaa godhe akka waan diin kun isa xiqqeessutti ilaaluu eegalaa wal'iyaadhu billah gartee imaamanni isarraa mul'achuun koofiyaan isarraa mudawwarri isarraa mul'achuun assalaamu alaykum jee gartee waan madraka irratti assalaamu alaykum jee bismillah jee eegaluun akka waan xiqqeenyaa diin kun isa xiqqeessutti ilaala. Diin ni guddataniif malee irraa hin guddatan. Diin ni guddattaaf malee irraa hin guddatan. Diin ittiin durooman malee irraa hin durooman duuba baleeyyan kiyya. Ergaa guddoo taphataan kubbaa miilaa Idris kun addunyaa guutuuf dabarsee duba. Arraan tana nama keenya haalaan lume hogganii fi xiqqoo beekame gartee diin kun akka waan gartee boodatti hafaa tokko laala laa abadan bakka diin keetii fi
waan diin kee dura dhufee gartee akka filmaata dhiyaatu diin kee fudhatte yeroo maraahu jechuudha. Akkana addunyaa guutuuf dhaamsa guutuu dabarse duba. Mucaan kun fayyaa haa ta'u rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ajri isaa guutuu haa kafaluu fi insha Allah wallahi hedduu takka dhaamsa guddaa nuu dabarse. Nama hedduu dhabeena nama gartee walumaan gartee ganda keessa qur'aanaa waliin guddanne arraan tana sababa adda addaatiin sababa silxaana arkachuudhaan mootummaa keessatti sababa gartee beekamtii arkachuudhaan Allah yaa obboleeyyan kiyya hogganii fi beekamte namaatu sitti hidhata. Mucaan kun beekamaadha, taphataan kubbaa miilaa kun beekamaadha. Immoo yoon tishartii san uffadhe tishartiin sun maal deeggarte alaamaa maalii qabdi? Alaamaa ummata Qawmuluut rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dachii addunyaa osoo jiran dachii fuudhee itti garagalche mallattoo ummata Qawmuluut warri dhiira fuudhuu dandahaa jedhu san hin uffadhuuf arraan tana dhabe. Kan lammaffaa wanni irraa barru ummanni gartee adawwiin islaamaa ummanni gartee Awuroopas ta'e Ameerikas ta'e warri gartee diin islaamatti duulu yeroo maraahu kan gartee gawwaan keenya baaraga dammaqina sehee waan olii dhufte hunda fudhatu useetuma gartee akka nama gaarigaa itti hidhanitti jala isaanuma jala deemu osoonii fi wanni kun diin kiyya wajjin wal dhaba hin jenne jechuudha. Kijiba isaanii akka ta'e walqixxummaan isaan baanan kijiba akka ta'e walqixxummaan dhugaa kan amantii islaamaa akka ta'e addunyaa guutuuf gale jechuudha. Akkamiyyoo naan jette namni tokko waan fadhe deeggaruu mirga qabaa siin jaan hogga ja'an jechuun hogga afaanii dubbatan waan fadhe immoo mormuu mirga qabaa jaa. Mucaan kun ani waan kan hin fadhu je'ee lakkise dubamaa ari'amere yaa nama dammaqa gartee gubbarraa dhufu hundaahu amantii ta'e lakkiftee faashina jala deemuu fi waan gartee amma haaraa waan yeroon fiddugaan jiru eegaa mooderna ta'uu gartee sunnaa ergamaa rabbii gartee ofirraa facaasaa deemuu akka isaanii fakkaachaa malee sadaqa rasuulaa duba ولو دخلوا حجر دب لدخلتموه أدوني في قدو وكليتي سيناني جلا سينتني جرقما ربي عليه الصلاة والسلام أكا إرهدون كن يتجروا تنافو يا نما ربين واتي قولي تاتو بي كما سيقولي أنت قدوة نما تقولي ما أنت نما سبلا لتجرى هدرا دينك إتين درومي ملي إرهن درومي دينك إتين قدر ملي إرهن قدتين يا أبليين كينو هم دينو غرتي دينك ينهافلانو دينك ينهار كلمتها هركنا ما هكبرنو هركتي أمرنو ربي سبحانه وتعالى دين كنا أولفوده نحن قوم أعزنا الله بالإسلام إذا ابتغينا العزة بغير الله أذنا الله وقال في قرتي ربي إسلام ما أولفوده إسلام ما تناأل خبجا في قدينا برباني ربي تكين نفدا تبتا إدريس ربي جزاء إساها خفلو في إرقا قدور أنو دبرسي نتهون دينو قرتي أكتك أتو إرقا رافو أنو فين أنيلين دبادي قرتي وروان لقين فيدم ربي نهاقودو وردين إسانيتم بون ربي نهاقودو هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.